waa'ee raaga Booranaa biratti hedduu maqaansaa faarfamuu Areero Boosaroo dhageessanii beektu. Namooti argaa dhageettii hedduun akka himanitti waan namni kun raage keessaa takkallee dhabtiin turre. Waan Areero Boosaroo raage keessaa hedduun raawwatamanii jiru. Gara fuulduraattis hedduun raawwatamuuf akka jiran amana Booranni. Areero Boosaroo raaga akkamii ture? Boorana biratti raagni maali? Namooti raaga jedhaman naamusi isaanii hariiroon hawaasaa isaanii immoo maal fakkaata? Areero Boosaroo nama argaa dhageettii ka afaan Oromoo keessaa naannoo Booranaatti nama 12 keessaa nam dubbiin isa jabduu dhagahamtu. Raagii aga 12 beenna maqaa dhageenya. Immoo Areero Boosaroo keessaa nam dubbiin isa guddoo dhagahamtee guddoo dhugaa taate. Nam diqqeen raagee hojja dhalatuyyuu raagummaan kee jirtu. Ka gan 17 ijoollummaa maraata jedhaniin. Inni gan 17 geennani dubbiin isa dhugaa taatee raaga ta'e. Nama akkasii ka dubbiin isa tokkollee hin dharin ta'in. Waan inni raaga keessa. Mee raagawwan isaa kan yaadattu nuu qoodi? Raagawwan isaa ka duraa tullu fardaan manjaaraman sun keessaa waa dhuga namni maraata taa'edhe. Suniin farsoo dhufaansi farsoon lafa Oromoo dhufte taate. Isatti akka hin duulinii fardi kitoo badaa warra kitaaban duula allaattiin dooyaa dhuftedhe. Gaaf xaliyaanii dhufta'e. Kan dhibeen agayyar roobee gannaan morkaa ormaati gaalaa Booranii Gabraan morkedhe. Gaalii horii Booranaatiin itiyyoo immoo deebi'ee Booranii ka duri gaal hin qabne warra gaal qabe bitachuu jalqabe. Kulleen dhugaa taate. Ganni roobee obeensi baasee walii galee dhalaa kormaan obeensi nyaatedhe. Gaafas jimaan kun laf hin jiru. Am dhalaa kormaan nyaachuu jiran. Waan inni him keessa wanni hin ta'iniyyuu tokko callaa. Lafti tuniini Oromoo sanatti ammaachuma ammaattee immoo guyyaa banamtu qarumaayyuu bitaan duudde mirgaan banamti jedhu. Bitaan duudduun akka keenyaa kana mirgaan banamtuun akka lafa Itoophiyaa sun. Akkasitti banamtuuf akkasitti duuddi immoo jechiisa karaa gomaa malee nun beeknu. Banamtu malee hin teettu jedhe. Gaaf isiin banamtu sun immoo gaaf isiin banama birgeette waan tokko laf kaa'e. Dhalaa walam dubbata kormii walam dubbata sun caqasaa jedhe. Kormii waluma galee haadha maqeennessu. Dhalqa jeelii jedhu. Dhalaan an gubadhe an gaargale jedhu. Amma sunuma haa jiru. Gaaf kun murtoofte banamaan mirgaan banamtu yageettee jedhe. Akkasin laf kaa'e. Raaga jechuun maali? Nama akkamiiti raaga kan jedhuun Booranni? Raaga jechuun nam dhageettaa asaasaa rabbii qabu jettee Oromoon. Ka objuu waa argu, ka wanni inni argu hin dhaaranne dhugaa. Raaga jechuun nama asaasa rabbii qabu jedhan. Asaasa rabbii karaa objuutiin qabaa jedhan. Waan isa dhufaa jira kanan biraatti hin dhufu. Raagechaan kana ka dubbiin isaa dharin taane. Malee waan namni kijibfaa miti. Jireenyi isaanii akkamii hawaasa keessatti namooti raaga jedhamanii ibsaman maal fakkaatu? Naamusi isaanii hariiroon hawaasaa isaanii akkamitti jiraatu? Hariiroon isaanii Oromoo keessatti raagii yoo dhalatu aga ijoollummaa qabu akka taph ijoollee taphatedha. Akka taphatu tas wayitti irraa babaafatedha. Wanni irraa babaafata kaani waan ijoolleen jechuu hin malin jedhan. Namni qaanfataa jedhan. Waan guguddaa. Waan guguddaa. Badaa mucaan diqaana kun waan akka nama dubbatedhani irra maadeeffatanii jaarroleen afaan fakee dhoofti. Maal waan akka nama dubbatette yoo nama keessummaallee argu gaafii gaafa turrise
akkas tura. Dhufee immoo yoo diqqoo guddatu hin callisaa jedhan. Callisee sum daawwata akka waan gaandidduu wayii keessa waa argu jira. Fuul kan kee kan laalee naf kan kee kan cufin daawwatedha. Waan sirratti arga qaba ati immoo hin beektu. Nama akkasii turedha. Naamusa isaanii wajjin wal qabsiisee warra akkamiitti warri kun? Warri kunini warra faamiliillee gula, isallee gula, warri cubbuu hin hojjannedhan faamilee keessatti. Raagommaani wantas nam cufaan bahuu danda'atiniti. Yoo namaan baati immoo warra faamilii dheertuu abba 4-5 warra cubbuun dalan, warra hanni nyaan, warra dharin dubban, warra akkasiidha. Karaagoma argatu. Jireenyi isaaniillee akkasii. Barbadiin dalanne. Areero Boosaroo maaliif addatti faarsa Booranni akkaatuu jette gara raaga 12 beeyna jette hunda caalaa garuu maqaan isaa guddaadha. Maaliif jetta? Kaisatti asumayyuu dharin taane. Akkuma inni jedhee mirkanoofti. Wominni jedhe. Kanaafi faaruu nam cufirra argate. Ganna 9 cummaraata jedhanii qullaa deemedhanii. Am gaafa farsoon dhufte xaliyaanii dhufsun. Tullu fardaan man jaaranii man sun keessa waa dhuga nami maraata ta'e jedhe. Badaawwanni nami dhugu hanan maraacha maal jedhanii maanguddoo wal gaafachuu waansite. Gadum dhufte tulluun farda meeggatti farsoon jaaramte. Manii qorqooroo haqarumayyuu Oromoon garte meeggatti argite jedhanii. Achi keessa farsoo midhaasanii nami farsoo dhugu akka nami beekin ta'uu laf dhadhaa akka maraataa dattaa kanaan hubatanii jennaan dubbii isaa guldeemu waansan. Waan irraa keessa tokkollee soban ture. Sobin ture. Cufaayyuu dhugaa taate. Kanaaf addatti faarsa. Raagii torbi beekee torbi wallaaleedha. Yoo torbi raagu torbii wallaalaadha. Inni qulqulluma torbaanuun beeke. Kanaafi inni nam cufir jaba. Ulfaadhu libanaa lake. Ayyee.